Assalaamu alaikum keessa warri faadhee waan keessan dubbachuuf qalbiin toona taate. Yeroo hedduu isaan maammadoo komatu nu rakkoo hin qabnu ka jirri himatu. Karaa nagaa dhiisanii feesbuukiin daldalanii nama nagaan dhufe bilookii godhani. Halkanii fi guyyaa hojii godhatanii maammadoo nagayaa daandii jallisanii maammadoon birrii na nyaate jaazana buufate dura haateti mu'abbeetutti si ergate. Jallinna isaanii malee dhiisanii jiran dalagaa feesbuukaaf tiktookii fira godhatan alagaa. TikTokiin maraatti achirraa ol yaate madaamiin saaxilte TVdhaan ol baate. Facebookiif TikTokii achirraa shubbiste uffatallee hin qabdu jedhan kan madaamiin mul'ifti. Hanga humna ofii isiin tottolfatte yoo hojjaa dhabdellee kopherra ejjette uumaa rabbii isa hundumaa daggatte. Meetamtu orjinaala meetamtu foorjii ta'a akkamitti ilaaltee jara kana fuuta. Iji teessan silaa duraa duuban argitu qalbiin teessanillee kan baankiif makiinaa qabu malee hiyyeessa kiyyaa hin hawwitu. Afaaniin nuun jettan ka imaana qabu hawwe qalbiin teessan hundumaa dheebotti kunoo akka jawwe faaxee luka daaraa way faaxee fuula awwaaraa asiin jaarsa hawwitu ufii masaanuu jibbitu yaa warra onneen janaan goyde hima nu sobde yaa faaxitti qonte akka kiyyaa jette harreen koobiinuu hin margitu abadan kasirra fuudhu malee tokko kophaan argitu yaa obboleessa kiyyatti takkaan hin malle osoo sadi daballee afuriin sii galle kataka qabattee teettuuf abboo akka guruppee ati hin baseente dhiirti kunoo qaata 3-4 ol seente yoo ilmaan 40-50 horte ulamaa'ii doktorasti irraa argama jiruun teellee as keessa jijjiirama aboo fuudhaa natu si hima takka lamaa miti 4 fuudhaa tarree sheekan nu barsiisee jarana hin garre suuraan isaa irraa walumaan hin barre takka qabattanii maalumaaf teettarree osoo yeroo qabaadhe waa hedduun barreessa obbolaa koo lamaanitti 4 fuudhuu naa jabeessa. Asirratti dhaabadda daandiin nadheerate affannaan jedha warri nan mufate bakkuma jirtanitti rabbuma naaf kadha Abdurrahiima wal faate dhantana hedduu isin jaaladha.